Addisuun Raggaasaa obboleessa kan koo Abdii Raggaasaa gara Pheenxeetti nan fidaa raajii Masaraattuyyuu yaamicha nu godheedhaa jedha. Nagaa keessanii jirtu fayyuma. Nagaa galata Waaqayyo. Nagaan Waaqayyo hunduma keessanii. Gama biraatiin seenaan lubbuu jedhamtee beekamtee tiiktaakarii shubbiftuu jabduudha islaamummaa qabatteera. Kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya viidiyoon keenya guyyaa har'aa qabiyyeensaa kana lameen fakkaata. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu hordofaa wantoota takka waliin dubbanna jechuu barbaadeetan. Asirratti wanti dubbachuu barbaade akka nama takkaati ummanni keenya obboleeyyan kiristiyaanaa ta islaamaallee wama xiqqoo takkaaf sapiraayizii hin ta'ina. Sapiraayiz hin ta'ina. Maaliifi nama keessaa namni badduun nama kamii beektaa nama amantiidhaan naggaddu. Tokko kan sabummaadhaan naggadu namni kun biyya diigdii biyya beela biyya buuftii gadi galummaa nama buuftii jechuudha. Amma gurbaan kun gurbaan Addisuu jedhamu kun dheengadduma Yesuus irraa taa'ee jennee dadhabne. Maaliif Yesuus arrabsuun Yesuus xiqqeessuun Yesuus ni nyaata Yesuus ni udaana Yesuus maarreedha Yesuus dhiira kakootiiti jettee quttoon kun Yesuusin of qixxeessuun amantii islaamaa keessatti hin eeyyamamuufi. Amantii islaamaa hin beekuudhaaf malee sila amantii islaamaa beeka Yesuusin xiqqeessu. Yesuusii fi Addisuu wanti tokko godhu hin jiru. Gaafa inni anaaf Yesuus tokko dhiira kakootiiti jedhee dubbatus hin dhowwaa turre miti. Har'as dhufee osoo guyyaa lama hin gahin Yesuusuma duraan arrabsaa ture sana iyyuu dhaqee dhiifama gaafatee utuu qadhaa ittiin jabaatin jaakeettii isaa utuu lafa hin baafatin gara lallabaa dhufe jechuudha. Lallabni nama lallabu namni lallabu dura itti hojjechuu qaba. Waan amantii keenyatti amma amantii islaamaatti waan ofii keetiin hojjenne namatti himtu. Dheengadduma kiristaana taate amantii keenya beeffadhu xamma kamii badii balleessiteef waldaa garaagaraa deemii uummata kiristaanaa dhiifama gaafadhu waaqatti amantus dhiifama gaafadhu malee dhuftee tiiktaak irraa nutti niyyin takka jedhi qabadhu. Kan lammataa namni har'a dhufee shaadaa qabatee kan ashhadu an laa ilaaha illallah jechuu hin dandeenye kan wallaahi jechuu hin dandeenye kan salaamataa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu jechuu hin dandeenye salaamu alaikum jedha dhufe gaafuma sana iyyuu dhiisii tasgabbaa'ilaa turu. Har'allee obboleeyyan keenya amantii kiristaanaa nu dhiba nuti. Maaliif obboleeyyan keenyatu amantii kiristaanaa hordofan amanticha irratti dhaqee xiyyeeffadhu amanticha irra qabadhu akka duraanii sanatti akka hin gadhiifne amanticha barii amanticha sirriitti dhaggeeffadhu. Waan duraan balleessite Yesuusin arrabsaa turte. Yesuusin arrabsuun amantii kiristaanaa qofa osoo hin taane amantii islaamaa keessattis akka inni yakka teessitti meeraan. Kanaafuu jennaan hin xawalwaallayinaa. Kaleessa kiristaanaa taate har'a lallaba jammarte. Kaleessa islaama taate har'a da'waa jammarte. Maa jechuudha kun naggada jirtan jechuudha. Dalagii hojjedhu hojii biraa. Amantiidhaan hin dalagin. Amantiin kan ittiin daldalan osoo hin taane kan ittiin jiraatanidha hafuura godhatanii. Sigalee. Amma raajiin Masarat si'ii miti jechuudha. Yoo maatiin guutuun buqqaatanii jettan waan akkasiin hin jedhu. Raajiin nama keetti raajiin ni dubbatu. Ni beekna nuti. Nama akkamii akkatti raajiin nama akkamitti akka inni uummata Oromoo biratti jaallatamu akkamitti hawaasa Oromoo hojii tokko laalu kiristaana musliima waaqeffata kamiyyuu akkasi beekna nuti raajii Masarat. Raajii Masarattu nu yaamanii abdii geessisan iyyii achitti wangeelata shaadaa wangeelaa qabataa. Jara keenya kun propaganda ittiin waa gurrachuuti. Islaamni kan keenya hedduu ijoolleen keenya waliin galtu. Akkuma heddummaata qaban miidiyaa kanarratti facaa'udha. Kiristaanonni garuu wal dhaggeeffatan waan ta'eef namni kanatti sumurii kan kennina. Namni isinii lallabu laal mineeran fakkeenyaaf namni waa lallabu namni ergaa kiristaanummaa isiniif daddabarsu kan miila duwwaa deemee ergaa kana gaggeessaa jiru jira. Kan mana cabaa keessa cicciisaa jiru jira. Isiin duriyyeen kun waan takka kiristaanummaa irratti isiniin dabaltu kiristaanummaa irratti isiniin hirriftu. Akkuma islaama nyaatetti isin nyaachuudhaaf as utaaltee hojjetaa. Mee waaquma Yesuusuma dheengadda arrabsaa turte san dhiifama gaafattee kanarra gabbaatee lallabdu. Kaleessumaan kan raajii Masarat naa fida raajii sobduudhaan turre raajiitu raajii dhugaatii immoo sitti sobe kan adda baafadhu tura. Dim jetteetuma zau jetteetuma waan hin taane waliin laaktee hawaasa walii wajjin hin jiraatu.
Fakkeenyaaf maatii keessatti Islaamni jiraachuu mala, Kiristaanni jiraachuu mala. Obboleeyyan ta'anii meeqa jira kun naannoo keenya hedduu jira namni akkasii. Hawaasni waliin jiru jiraatu Oromoon. Amma fakkeenyaaf Raajiin Masarat yeroo Booranatti namni buqqa'u. Booranatti hongee rukutu. Namni sun nama sana keessa Islaamni jiraachuu mala bara. Maaliif Oromoon obboleeyyani hawaasa takka. Kanaafuu jennaan jedduu seentanii diina gootanii waliin nyaachisuu hin barbaadina. Maatiin miidiyaa kanarratti hawaasa Oromoo diiguu maatii sadii. Maatii warra Sheekaa Roobee, maatii warra Mubaarak Musammaa, maatii warra Abdii Raggaasaa kan. Jarri kun Oromoorraa harka isaanii sirreeffachuu qabdan. Amantiin kan dhuunfaati biyya waliin qabna. Siigalee amantii kan kee kabaji kan koo siifin kabaja. As dhuftee amantii kana arrabsaa achi dhuftee amantii kana arrabsuun hin danda'amu. Nothing. Kun seera idil addunyaatiin sirrii miti jedhee tan amana jechuudha. Walii jireenya uummanni keenya baroota dheeraadhaaf wajjin ture balleessuu jirta jechuudha. Amma akka Oromootti Oromoo taate yoo kiristaana arrabsite of arrabsite obboleeyyan kan keetu kiristaana waan ta'eef yoo waaqeffataa arrabsite akkasuma yoo musliimaa arrabsite akkasuma amantiin kun sadii fi Oromoon addan ba'an waliin jiraatan jechuu barbaadeetanii viidiyoon kiyya har'a kana fakkaata. Joo.